Gamme. Kuma. Jirta. Kama abbi. Jirta. Nagara. Jira galata akka. Maalo jetta qofaa keessa. Ati erga silkii kan argatte bakka hiriyyaan sin barbaachisuni. Maali? Qofuma keessa kana heerumaa boorii. Miidiyaa dijitaalaa kana immoo beekta kaayi kana malee hiriyaa keenya taateetti waayifaanis jira. Galle waayifichi. Qoy saboor karaa deemtu niis ta'eeti. Maal innis ne nan deema. Yoom deemtu? Borosoon taane kamisan karaa deema yoo rabbi jedhe borganamanii tikeeta konkolaataa kutachuuf hin jedha. Uy, akkas taanaan rakkoon ta'ure. Maali? Guyyaa 14 fi daandiin cufaa dedanii. Maaloo? Maali? Edaba har'a sa'aatii 12 irraa kaasee guyyaa 14 fi daandiin cufaa ta'e. Maallatti maartaa kun? Dhugaa maal kun uummanni wal ga'ee inni kaampaas. Maalirraa argite? Feesbuukiidha ka Feesbuukii. Fa'i balaaltaati Feesbuukii irraan argitaati. Maala nooma uummanni inni kaan paastaa kuntaalaan abbaa kiiloo 50 inni kaan ashaboo waan hundumtu saamunaa maal uummanni bitatee zayitii namni manatti naqatee raame karaan hin cufataa suuqiin hin cufataa daldalli maaloo akkamiin godha ree qormaaticha akkamiin godha qormaata qoramuuf hin deema maal yoo fayyaa taate qoramtanii ani immoo si fayyaadde ani immoo namoota eessarraa argite sichame abbaan biyyaa maaloo dha jedhu sayyidu tokko hin argineeti kunuunsa kan abbaan biyyaa nu dhamo abbaan biyyaa maaloo dha kunuunsa kan Wayyo dhuguma argaan jira. Argaan jira maallu wayyaga. Maallin godha qormaata kun jireenya kooti. Ati seettaati daldalli cufatee geejjibni yoo dhibe amma safa goomina suma ammoo attamitti. Kan qoonqoo kooti waanuma tokko na yaaddessu. Qoonqoon koo maal yaaddessa? Jireenyaam qormaatan qoramuufi. Maalaan immoo yaaddaan jira. Maal waggaa lama lafa taa'ee waggaa sadaffaa irratti. Kanuma kee miti. Kanuma kee miti. Wanti itti makkan kee miti. Maallaa wayya laata. Maallaa wayya. Kanuma kee miti dhiisi. Waan immoo kan na dheerrame guyyaa 14 isa iyyuudha. Walla jirta abbe walgahii maalidha afoosha lama jirtaat afoosha jirtu maal abbe nan du'e ati immoo qalbii qubna gara dabaasi bari mucaan canna qaba maal taati itti na gaafattaa waggaa meeqa lafa taa'ee qormaata qoramuu finfinnee deemaan jira waatu ta'e kunoo feesbuuk maala qamaana dhaggeeffadhu feesbuukii irraa kunoo borii kaasee daandiin cufaa dhalaan jedhee natti maaraam kuma Maali daandiin cufatee uummanni kunooti. Odeeffannoo sabaa barbaade taa'ee. Odeeffannoo sabaa maayeti biyya guutuu dha'u. Maali? Ishi maal taatanii qoy. Siduwaatu qofaa dhugaa godhaa sabiyyi guutuun fayyadamu. Dhaggeeffadhu. Namoonni itti yaadaniiti burjaajii garaagaraa uumaa jiru. Walitti bu'iinsa uumuudhaaf. Shakkii uummataa fi mootummaa gidduutti uumu. Maxxansa qaba min argine waraqaa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu sitti. Ejjennoo maxxansa kana qofa miti. Asxaawwan dhaabbilee garaagaraa amanamoota mataasaa fayyadamaniiti namoonni odeeffannoo sobaa maxxansaa oolu. Odeeffannoo sana eenyu akka maxxansu hin beekamu. Namoota dogoggorsuuf jedhamee wanti itti yaadamee godhamudha. Asitti ni dhaggeeffadhu. Amboor mataasaa kunoo Finfinnee deemuuf jechaa jira. Obboleessi koo Finfinnee ambootii. Daandiin hin cufamu naan jechaa taaree bor. Maalitti cufama maal taatanii? Eeyyotu cufa? Facebook irra ilaali galiiti ilaali Facebook irra isa keessa hin beenu garuu daandiin cufamaa dhageenya hin beenne maaf haasofuu ture abbaa gurree faa kan jedhutu soobadha eenyu abbummaan soo eenyudha ishi akkamitti kan kee dhugaa ta'u akkamitti adda baafna kan isa kanaan soba hirteetta kan kee akkamitti dhugaa ta'u isaa adda baafna maal taate maaliin ilaali sochiin akka guutummaa guutuutti jiru borga nama gadi ba'eetti dhaqi ilaali konkolaataan mee wajjumaan ilaalla turri kum Waldaan dargaggoota Oromiyaa ji'a darbe keessa leenjii kennee isa ture. Kana ta'uu danda'a. Maali sinii kenna? Itti fayyadama miidiyaa dijitaalaa irratti nu leenjiseeti kan inni ture. Ani maali dargaggoota bakka bu'ee dhaqee na dhaggeeffadhu ni sirrii jechaara. Namoonni beekaa burjaajii uumuudhaaf odeeffannoo facaasan jiru. Deebi'anii immoo madda isaa otoo hin beekiin qoodanii odeeffannoo burjaajessan jiru. Kan nama jibbisiisuuf illee kan jedha. Hubannaa akkasii qabdan rammaa jiru gortare waa'ee misinformeeshinii qabdan. Anis maalan balleessire feesbuukii arge malee. Kanatti baratti akkas dogoggortu warra kana akkama dogoggortu. Maal akkamitti akka naan jettaa waggaa meeqa hojii dhabee lafa taa'ee qormaatan kamisa dhufu qormaataaf gaaffii garuu odeeffannoowwan akkasii soomii baay'inaati. Atis galatoomi waldaan dargaggoo Oromiyaas nuuf jiraatu. Ulfaadhu. Waan akkasii hordofaa waan akkasii.